Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota daawwattoota miittatuufi nagaaf jaalalli bakka jirtanitti isinaa qaqqabu isiniin jecha har'alee viidiyoo biraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'a qabannee isinii dhumne mata dureen wanti hundinuu ni darba jireenyi garuu akka abbaan godhee ta'ee itti fufee jiraata kan jedhu wal wajjiniin amma dhumaatitti akka nu waliin turtan abdii isinirraa qabna. Akkasuma hiriyoota keessaniif laayikii fi sheer gochuudhaan biraan nu ga'a. Namoonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Jireenyi garuu akka abbaan godhe ta'ee itti fufa. Baay'een keenya jireenya fuulduratti jiraachuuf qabnu taatee har'aatiin madaallee haamneen nu cabuu danda'a. Har'i yoo rakkanne boruu akkana miti. Har'a yoo miidhamne borus akkasitti ittiin fufu. Har'a wanti dhaga'amu jibbisiisuu fi dhageettiidhaaf toluu yoo baate bara baraan akkas miti. Yeroo hundumaa naafaa mijatu yoo jenne addunyaan kun waan nama gaddisiisuuf keessaa qabdi. Wanti hundinuu ni darba. Sa'aatii qabdutti jireenya sirraa barbaachisu jiraadhu. Miidhama kee irraanfadhu. Abdii kutannaa keessaa ba'i. Taatee hamaadha jettee yaaddu. Gara bu'aa qabeessatti jijjiirradhu. Bira darbi. Namni ogeessi rakkina 10 karaa tokko fura osoo hin taane rakkina tokko karaa 10 furuu nama danda'udha. Akkaataa jireenya kee itti qabattu guyyaa guyyaan karoorsi. Namni ogummaan jiraatu rakkina isatti dhufu mo'achuuf humna qabu hundaa fayyadama. Egaa hanga xumuraatitti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Hiriyoota keessaniif laayikii sheer gochuun biraan nu ga'aa isiniin jecha hamma viidiyoo biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.